Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin haa ga'u isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Waan baay'ee nama rifachiisudha jechuudha. Wantoonni baay'ee nama rifachiisan jechuudha guyyaa guyyaan dhagahamaa jiranii. Ammas akkuma beekamu jechuudha kunoo eedota Jawaar Muhammad dabalatee jechuudha namoonni 17 qabamanii akka mana hidhaa jiranitti miidiyaaleen garaagaraa kan dabarsaa jiran jechuudha. Eedonni Jawaar Muhammad jechuudha badii tokko malee qabamanii mana hidhaa kan galaniif maaliif? Maaliif gammana hidhaa galan jechuudha oromummaa isaaniitiif jechuu natti fakkaataa jira. Eedota Jawaar Muhammad waliin jechuudha kan akka Gumaa Qeerroo fi Arafaat Abubakar jechuudha kan uummata Oromoo kan bakka buqqaa'anitti gargaaruudhaan beekamu jechuudha. Akka qabanii mana hidhaa jiranitti jechuudha amma eega hidhamanii turanii jiran jechuudha fakkaata harri guyyaa lama ta'u akkas wanta dhagahama. Sababni isaan hidhamaniif maaliif sababni isaan hidhamaniif maaliif akka ta'e walumaan beeknaa jechuudha. Maalni akkuma beekamu jechuudha oromummaa isaaniitii fi sabboonummaa isaaniitii fi waan Jawaar Muhammad jaalataniif jechuudha wanni isaan hidhamaniif akkana fakkaatutti kana fakkaata jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa akkuma waliin beeknutti jechuudha deebiin teenya tan kalee nutti deebi'uuf deemti. Maaliif agartee sabboonummaan Oromoo Oromiyaa keessatti jechuudha akka hin jirretti agarsiisa jechuudha. Namni tokko uffata aadaatiin faayamee sirna isaa kabajateetiin yoo kan jedhu ta'e baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kanumaatu nama hinaafsisee hidhatti nama gorsiisa jechuudha. Piippiin wanni isaan dalagaa jira waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Akkuma beekamutti jechuudha. Kuno akkuma argitan kana jechuudha Gumaa Qeerroo fi Arafaat Abubakarii fi eedota Jawaar Muhammad dabalatee jechuudha namoonni 17 akka mana hidhaa jiranii jechuudha. Maaliif akka isaan hidhaman walumaan beeknaa jechuudha badii tokko malee jechuudha dhimma siyaasaa wayii hin qabanii jechuudha. Ilmaan isaanii saba isaanii gargaaruun alatti badiin isaan qaban tokkollee akka hin jirretti jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Maaliif akka hidhaman hanga ammaatti addaan hin baane jechuudha. Walumaan beeknaa jechuudha wanni adda baasanillee hin jiru walumaan kan beeknu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni agartee miidiyaa gurguddaa harkaa qabdan jechuudha. Namoonni miidiyaalee gurguddaa harkaa qabdan gama danda'ameen osoo iyyattanii ammuma jechuudha jabaa ofii abbaa jabeeffata jedhanii osoo iyyinee fi sagalee taaneef jechuudha ammumaanii. Sagalee taaneef osoo kan gadi akka hidharraa gadi lakkifaman sagalee osoo taaneef jechuun barbaada jechuudha sumaani. Akkuma argitanitti jechuudha har'a boru iftaanii keessa akka beekan waggaa fi wayi hidhamanii hidhuu mala waan ta'eef yeroo OA kanaan jechuudha osoo dubbiin isaanii hin qabbanaa'in hanga danda'ameen sagalee isaanii haa taanu jechuun barbaada. Haa ta'u malee wanti garuu baay'ee garaa nama nyaatu ilmaan Oromoo baay'ee garaa nama nyaatan jechuudha. Bakka hundatti jechuudha. Kun rasaasa waxalamaa jechuudha. Kun ammoo gajaraa fi wantoota adda addaatiin ajjeefamaa gidirfamaa jechuudha. Kun mana hidhaatitti guuramaa. Kun karaa keessatti Saharaa keessatti jechuudha. Saharaan nyaatamaa. Kun bishaan keessatti nyaatamaa jechuudha. Carraan ilmaan Oromoo kana ta'e jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha baay'ee waan garaa nama nyaatu carraa keenya kana waan akkana ta'eef ani hin beeku jechuudha hedduu nama gaddisiisa. Maaliif akka ta'e naaf hin galu rabbumatti kadhannaa jechuudha rabbumaan nurra haa guutu malee baay'ee ulfaataadha. Carraa keenya kana rabbi nu haa tolchu jechuun barbaada. Gamanumaan hamma danda'ameen jechuudha hamma danda'ameen waliif haa iyyinu ijoollee tanniin jechuudha. Osoo sagalee taanee fi baay'inaan sagalee taanee fi akka mana bakka jiranirraa osoo akka gad lakkisan osoo goone jechuun barbaada jechuudha. Haa ta'u malee osoo namni hundinuu jechuudha warri sagaleen isaanii dhageettii qabu jechuudha. Nurra warra sagaleen isaanii dhageettii qabu jiranii warri sagaleen miidiyaan gurraa harkaa qaban jiranii jedhee yaada. Kunniin alhamdulillah akka durii miti miidiyaan Oromoodhaa baay'ateetiin jira jechuudha. Ilmaan Oromoo daran qaroomeetiin jira jechuudha. Namu miidiyaa dhuunfaas haa ta'u miidiyaan garaagaraa jechuudha osoo akka ijoollee tanaaf sagalee ta'an biraan geettanii waliif daddabarsitanii osoo ijoollee tanaaf sagalee taanee jechuun barbaada. Kanaan wal qabatee wanni ani isiniin jechuu barbaadu sabboonummaan keenya yoomiyyuu hidhaa fi gidiraan yookaan ammoo ajjeechaan akka of duuban hin deebifne
jechuun barbaada jechuudha. Maaliif sabboonummaa uumamaan oromummaa uumamaan rabbi nuu kenne jechuudha. Namni nurraa fudhatu hin jiru. Kanaaf osoo hanga dandeenyetti jechuudha sabboonummaa kennaa osoo jabeeffannee aadaa kennaan osoo faayamne hedduu natti tola. Isaan kun amma badii biraa qabaataniiti miti. Maaliif uffata aadaa isaaniitiin faayamanii maaliif sabboonummaa isaanii bakka hundatti calaqqisiisan kan jedhu irreecha irratti gaaf durii akkasi dhiichisanii biyya abbaa isaanii irratti akkasitti taphatanii gammadanii taphatan jechuudha fi kan qabamanii piippiidhaan qabamanii mana hidhaa seenaniif sabboonummaa isaaniitti malee waan biraatii miti. Haa gabaabsinuti amma Arafaat Abubakar fa'aa namni hundinuu namni hin beekne hin jiru natti fakkaata. Beelaa ummata beela jechuudha. Ummata beela hongee miidhamaa jiran jechuudha. Biyya kamittuu Baalee haa ta'u, Gujii haa ta'u, Harargee haa ta'u, bakka hongeen jirtu hundatti jechuudha. Dhaabbata addaa qopheessuudhaan dhaabbata Soof Umar jedhu qopheessuudhaan jechuudha. Hedduu nama ummata keenya gargaaruun yeroo takka boqonnaa malee hojii isaa akka gaariitti dalageetiin ilmaan keenya ummata keenya hanga danda'ameen bira dhaabbataa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Namni kun badii tokko qabaatee osoo hin ta'in maaliif saba isaa gargaaraadha. Waan sila mootummaan godhuu qabu ilmi namaa tokkochi godhu jira jechuudha. Kanaaf waan sila mootummaan godhu maaliif gootaadha. Kan qabamee hidhatti darbameef malee badii tokko qabaateeti miti. Biyya san keessatti nama keessa yoo gargaarte ni wareegamtaa. Nama uummata keessa yoo gargaarte ni hidhamtaa jechuudha. Waan silaa si hiisuu hin qabne si hiisisaa biyya san keessatti waan nama ajaa'iba baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf hanga dandeettaniin waliif sheer godhaa wal biraan gahaati uummata ijoollee tanaaf jechuudha sagalee haa taanu jechuun barbaada. Kanuma dhaamsi kiyyaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hin nagaan.